Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya bakka jirtanii nageenya keenya isin haadha qabatanii jecha arraantan qophii addaa qabadhanii asumaan gara muuziqaa tokko isin afeeree gara qophiitti isin dabarsaa. Asumaan gara galaana gaaromsaatti isin wal agarraa waliin buharree gama qophii keetti isin deebisaa ulfaadhaa galatooma. Gadaa fi dhugaadha kallachi keenya. Difuufi safuudha kabajni keenya. Gadaa malee faarsiinu gado nu baambullaa hin qabnu mado. Nangalaan jennu namni osoo hin geenye falaan argatu namni baloon beekne. Nyaartullee hinnaa'u gonka dhugaa irraa maaltoona dorka. Eessatti kufee namni dhugaaf buune galgalaan toluu namni. Daawwattoota kiyyaaf dhaggeeffattoota keenya galaanatti akka bohaartan abdii guddaa isinirraa qaba. Asumaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoonni Raamstuuppii bakka jirtanitti Raamstuuppii akka laayik sabskiraayib gootan abdii guddaa isinirraa qaba. Arra qophiin tiyyata maaliif nu keessan qophiin kiyya arra namoota Raamstuuppii daawwattan akka Raamstuuppii sabskiraayib gootan sheer gootanii namoota hiriyoota keessaniif qooddan kabajaan isin afeereen jira. Arra qophiin kiyya asumarratti dhaabbataa gara fuulduraatti qophii adda addaa qabadhee waan hin dhufaa jiruuf akka na jajjabeessitan akka hamilee naaf taatan dhaamsa kootii ulfaadhaa galatoomaa.